Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjirri galiiwwanii kutaa magaalaa Adaabee labsii gibiraa fi taaksii fooyya'ee bahe irratti daldaltootaaf leenjii hubannoo cimsuu kenne. Labsii taaksii fi gibiraa fooyya'ee bahe 1395 muraa 2017 giddu galeessa taasifachuun leenjichi kenname jedhan hojii gaggeessaan waajjira galiiwwanii kutaa magaalaa Adaabee obbo Yohaannis Masfin. Labsiin jijjiirameen labsiiwwan bahu irratti immoo kaffalaan gibiraa yeroo leenjii fudhate hojiirra oolchuu qaba. Namni leenjii waan qaban yeroodhaan labsiiwwan haaraa ba'an irratti leenjii fudhanne akkaataa barbaadamuun galii mootummaa sassaabuu hin danda'u. Akka waliigalaatti daldalaan nuti qabnu naannoo daldalaa 4,000 ol kan ta'u yeroodhaan labsii kana fudhatee leenjii keessa darbee gibira akkaataa barbaadamu kaffaluu danda'u qabaata waan ta'eef nullee kanuma yaadne guyyaa irraa labsii haaraa bahe irratti leenjii akka fudhatanii fi kan asitti walitti qabne jechaadha. Waan hedduu kaasaniiru waan hin galleef akka galuufis ta'ee jira jechaadha. Labsicha irratti irra deddeebiin hubannoon kennamu galii dabaluu madditti kaffaltoota gibiraa fi waajjiricha gidduutti walamantaan daran akka jiraatu tolchaa kaasan. Kanaaf akkaatuma beekamuun bara kana kaffalaan gibiraa sadarkaa caa gara baatti dabalame kurmaanaan kafaltii kan raawwatu tokko arfaffaa amma hagammaatti kafaltii raawwachaa jirru naannoo namni 300 ol labsii haaraa kanaan qarshii miliyoona tokko kafaltiin raawwatee jira jechaadha. Kuni hubannoo gaafa fudhate namni akkaataa barbaadamuun waan isarraa eegamuun kafala waan ta'eedhaaf sochiin gama kanaan taasifamu waan guddaadha jechaadha. Leenjiin waan hundaa olii hubannoon yeroodhaan kenninu kaffalaan gibiraa keenya yeroodhaan hubannoo argaturraa gibirris bifuma saniin dabalaa deema. Waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursaan garee barumsa kaffaltoota gibiraa fi komii taaksii obbo Mallasaa Gammee labsii fooyya'e kanaan kan kana dura al tokkotti kaffalamuu ture kaffaltoonni gibiraa jalaa kurmaanaan kan bara darbee bu'uureffachuun akka kaffalan hayyamaa jedhan. Kun immoo rakkoo walitti kuusanii hanga kaffaluu dadhabuu fi adabbiif saaxilamuu daldaltoota qunnamuu furuu madditti mootummaanis bu'uuraalee misoomaa jalaa akka raawwatu dandeessisaa eeran. Inni guddaa fi inni olaanaan kan har'aa hubannoo illee argatanii namni baay'ee sochiiwwan tanaan dura taasisaa turreeni kafaltii dursaa kafaluu ji'a 3 kaffalaan gibiraa sadarkaa baata'e ji'a kana kafala ji'a sadaasaa kana tokko hanga 30tti kafaluu isarra jiraata tokko arfaffaa jechuudha. Kanaaf kaffalaan gibiraa leenjii ofii kana mulaallu irra caalaan isaa kafalee jira jechuudha. Warroonni hafanillee akka kafaluu qabu asumaan kaasaa turre. Kanaaf TOT yookaan waan biraa odoo hin taane gibiraa fi taaksii kafalaa ture bara darbe kafaleetu jiru san tokko arfaffaa isaa warroonni kafalellee akka kafaluu qaban asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Warroonni sadarkaa ta'an garuu ji'a amajjiin booda amajjiin akkuma xumurameen gurraandhala tokkorraa hanga 30tti tokko arfaffaa kafaluu isarra jiraata warri sadarkaa aallee. Kanaaf kaffalaan gibiraa ji'a 3 aadeffannaan advance payment yookaan immoo kafaltii dursaa jedhamee taa'e sun dirqama ta'uu isaa beekeetoo kaffalaan gibiraa keenya baajaajii odoo jenne kaffalaan gibiraa kamuyyuu warri gibiraaf taaksii kafalu kamuyyuu ufeetoo kafaluu isarra jiraata. Daldaltoonni yeroo bittaa gaggeessan qarshii 50,000 ol harkatti akka hin raawwanne labsichi akka hubachiisu kan dubbatan obbo Mallasaan qarshii kana ol karaa baankiiwwaniitiin akka raawwatamu taasisuun waliin dhahiinsa gibiraa fi taaksii irratti mul'atu hambisaa jedhan. Dhimmootawwan maallaqa bittaa gaggeessu 50,000 callaadhaan hoote 50,000 oloo ta'e harkatti kennu akka isarra hin jiraanne akkaawuntii qofaan akka ta'u isarra jiraatu fi kunillee immoo kaayoon isaa maaliif akka ta'e iddoo kanatti waliin dhahiinsa taaksii fi yakkootawwan taaksii wajjin wal qabateetoo uumamu hambisuudhaaf mootummaan kana fiduu isaa sirriitti ilaalee jira jechuudha. Kanaaf namni kamuyyuu maallaqa 50,000 ol harkaan bittaa gaggeessu isarra hin jiraatu harkatti jechuudha. Leenjii nuuf kennameen dhimmoota kaffaltoota gibiraa fi biyyas fayyadan labsicha keessatti hammatamuu hubanneerra jedhan daldaltoonni dubbifne. In hojjannaa in argannaa an argannu sanarraa immoo mootummaadhaaf galii galchuun keenya giddeeta keenya. Maaliif biyya keenyaaf Itoophiyaadhaaf limaatii kanannaa lamaalleen barumsi nuti irra baramne barumsa guddaadha. Duraa
caanaa illee nuti baay'atee raatee rakkinni illee hojii jiru ta'u irratti rakkina sanarraa immoo garuu barumsa irraa kun nuuf fooyyoo wayii nu kennaa jira. Maaliif karaa nu banee gara fuulduratti akka jabaannee hojjennee gibira mootummaa immoo waggaatti gisee tokko cannaqamnee sammuun keenya nu jeeqamee liqeeffannee daagaluusaan har'a edaa malee gimmasha kaffallee guyyaa waggaatti gisee 4 kaffalu jechuun nuuf baay'ee salphaadha. Mootummaan nuuf karaa baay'ee nu baneera galatoomaa. Miidhaa akkasiin dura talmaama akka nurratti gammatamee jedhe sanirra yookaan akkanatti kan itti kufu taate uummata illee bareeda nulleef bareeda jedha nama maraafu mootummaa illee bareeda jedha.